Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota tapha baacoo faanii har'a kan isiniif qabannee dhufnee akkamitti birriin keenya yookaan baalaansii birrii keenya mobaayilii keenya kaardii mobaayilii keenya guddaadha jennee namatti ittiin of jajuuf nu gargaaru keessaa tokko isiniif qabannee dhufnee qophii kana kan isiniif dhiyeessu ani Eebbaa Nagaasaa si wajjin tura amma dhumaatti nu wajjin ta'uun affeerraa keenyadha. Maarree jalqaba irratti feek baalaansi kan jedhu kana dhannaa feek baalaansi kan jedhu kana erga deemnee booddee feek baalaansi kan jedhu kana erga deemnee booddee birrii keenya dhannee birrii ammas jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf birrii akkas gochuu dandeenya. Birrii ammas jennee namatti ittiin of jajuuf kan nu gargaaru keessaa tokkodha. Dhannee ishee gajjallaa xunnaa erga xunnee birriin keenya ammasidha jennee namatti agarsiisuu dandeenya. Maarree barreeffama kana dubbisaati waan inni isin gaafate guutaa isiniin jenna. Oromoon martinuu chaanaalii keenya kana sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa, dhaloota biraan ga'aa, itti bohaaraa, itti bashannanaa, itti baradhaa, itti barnoota argadhaa isiniin jenna. Baay'ee galatoomaa waan nu daawwattaniif galatoomaa. Qophii biraa irratti amma wal arginu. Nagaan nuuf turaa isiniin jenna.